Telegiraamii bilbila irraa qabdu taanaan telegiraamii fayyadamaa jirtu taanaan dirqama paaswordii waan sadii sirreessuu qabdu. Paaswordii hintii fi akkasuma riikoovarii iimeelii keessan sirreessuu qabdu. Telegiraamiin namoota baay'ee haqamaa jira waan ta'eef akkasuma salphaatti haak godhamaa jira waan ta'eef yeroodhaan telegiraam akkaawuntii keessanirraa waan sadan kana jabeeffachuudhaan sirreeffachuu qabdu. Kan waliin ilaallu ta'a. Obboleeyyan chaanaalii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, laayikii, sheerii hiriyoota keessaniif gochuudhaan haga xumura barnoota kanaatti na waliin turaa isiniin jechaa eegan barnoota telegiraamii wal qabate namoonni baay'een telegiraamiin jara haak ta'aa jira. Akkasuma sooshaal miidiyaa hunda keessaa kan salphaatti haak ta'u telegiraamiidha. Kan waliin ilaallu ta'a. Telegiraamii irra seenuudhaan dirqama telegiraamii keessanirraa waan sadan kana jabeeffachuu qabdu. Paaswordii hintii fi riikoovarii iimeelii itti galfachuu qabdu jechuudha. Telegiraamii keessan jabeeffachuu qabdu. Telegiraamii irra seenna. Erga telegiraamii irra seentanii kaatanii salphaatti daqiiqaa xiqqoo keessatti isin agarsiisa. Sararri sadii gubbaa jira. Sarara sadan sana tuquun gara fuula duraa adeemna. Sarara sadan gubbaa jirtu kana irratti argattu yookaan immoo bilbila tokko tokko irratti jala jira. Garuma seetingii deemna walumaa galatti jechuudha. Kana sirreessuudhaaf waan sadanuu sirriitti hubachuu qabdu. Sarara sadan kana tuqanna haala kanaan nu baasa. Seeting ka jedhu tuquudhaan ammallee gara fuula ittaanutti darbina jechuudha. Seetingii kana tuqannee fuula ittaanutti dabarfanna. Yeroo seetingii tuqannee gara fuula duraa adeemnu haala kanaan fidee nu baasa. As keessa chat seetingii jira, privacy and security jira. Nuti privacy and security ka jedhu tuqachuun gara fuula ittaanutti darbina ammallee. Privacy and security mallattoo qulfiitiin jira. San tuqannee yeroo deemnu jalqaba irratti mallattoo furaatiin two-step verification ka jedhu argattu ofii tahee jira. Kanarra tuqanna. Two-step verification kun dirqama waan sadiin oonii tahuu qaba. Wanni sadan kun akkamitti sirreeffama keessattuu paaswordii hintii hubachuu qabdu jechuudha. Kanarra tuqannee gara fuula duraa adeemna. Inni jalqaba paaswordii itti galfachuudha. Sanaan booda paaswordii hintii jira. Sanaan booda riikoovarii iimeelii jira. Kana sadanii sirraahuu qabaa jechuudha. Two-step verification kun set password ka jedhu kana tuqachuudhaan passwordii gabaabaa passwordii haga dijitii 6 wayi itti galchinaa jechuudha. Enter password nuun jira yookaan passcode bakka jedhu kanatti passwordii keenya itti katabanna bakka kana irratti. Passwordii keenya erga itti galfannee kaane strong passwordii godhannee kaane xiyya kana tuquun fuula ittaanutti darbuudhaan passwordii san irra deebinee yeroo lammaffaaf itti galchina. Passwordii dhuma jalqaba irratti galchine sana irra deebinee itti galchuudhaan xiyya sana tuqannee gara fuula duraa deemna. Passwordii lachuu wal fakkaata bakka lachuu irrattuu galchine xiyya kana tuqannee gara fuula ittaanutti darbina. Fuula ittaanuu irratti paaswordii hintiidha. Paaswordii hintii kana hubachuu qabdu bareechatanii. Paaswordii hintiin kun maalinni akka carraa ta'ee yoo paaswordii keessan dagattan telegiraamii keessanirra namni tokko seenuu hin danda'u, namni tokko akka isin gochuu hin danda'u. Paaswordii kana qabachuu qabdu. Paaswordii sana akka carraa yoo dagattan jechuudha waan itti yaadattanuu jechuudha. Hintii itti yaadattan. Fakkeenyaaf maqaa haadha keessanii barreessitanii yoo ta'e paaswordii irratti paaswordiin keessan maqaa haadha keessanii yoo ta'e kan itti yaadattan maqaa haadhaa ta'uusaa haadha jettanii yookiin maqaa haadhaa jettanii itti guuttuu jechuudha. Kana jechuun yoo dagattan itti yaadachuudhaaf. Yoo lakkoofsa bilbilaa ta'e lakkoofsa bilbilaa yookaan immoo phone number jettanii bakka kanatti guuttuu jechuudha. Feetan Ingiliffaan, feetan afaan Oromootiin waan ittiin paaswordii san yaadattan. Fakkeenyaaf lakkoofsa bilbilaa fayyadamne yoo ta'e lakkoofsa bilbilaa jenna jechuudha. Gaafa paaswordii keenya daganne sana lakkoofsa bilbilaa ta'uusaa yeroo barru okay lakkoofsa bilbilaan fayyadame ka jedhuun paaswordii sana akka nuti yaadannuuf jechuudha. Paaswordii hintii jechuun waan ittiin yaadachuu dandeenyuuf innee kaayyachuu. Waan ijoollummaa yoo ta'e waan yeroo ijoollummaa san waan maqaa barsiisaa yoo ta'e maqaa barsiisaa jettanii itti guutuu jechuudha. Oo barsiisaa maqaa barsiisaan fayyadame waan jedhuun akka yaadattaniif paaswordii hintiin kun isin fayyadaa jechuudha. Kanaafuu yoo lakkoofsa bilbilaa fayyadamtan lakkoofsa bilbilaa jettanii asirratti barreessitu waan ittiin yaadattan jechuudha. Kanaafuu asirratti waan hintii ittiin paaswordii lamman dura galchine sana ittiin yaadannu bakka kanarratti guunna. Lakkoofsa bilbilaa yoo guuttanii jiraattan lakkoofsa bilbilaa maqaa haadhaa yoo ta'e maqaa haadhaa, maqaa obboleettii yoo ta'e maqaa obboleettii jettanii itti guuttu. Sana booda xiyya sana tuquudhaan gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Iskiipii gochuu hin qabdanuu barbaachisaadha waan ta'eef. Neextii kana tuqinaa xiyya kana tuquu fuula ittaanutti darbuudhaan asirratti riikoovarii iimeelii akka carraa ta'e telegiraamiin keessa yoo bade yookaan namni irra seenuuf yaale iimeelii kana gaafataa waan ta'eef iimeelii sunis itti guutamuu qabaa jechuudha. Telegiraamii keessan deebitanii access gochuuf yookaan namni biraas irratti gochuu yoo yaale hidhamaadhaa irra seenuu hin danda'u jechuudha namni tokkittiin. Kanaafuu iimeelii keessan sirriitti bakka kanarratti guuttattuu jechuudha. Bakka kanarratti iimeelii keessan @gmail.com ka jedhullee osoo hin dogoggorin iimeelii sammuudhaan beeyta iimeelii bilbila irratti fayyadamaa jirtan fiddanii bakka kanarratti guuttuu qubee tokko dogoggoruu hin qabdanu waan maraayyuu sirriitti fiddanii bakka kanatti galchuu qabdu jechuudha.
erga sirriitti itti galchinee kaane xiyya sana tuquudhaan gara fuula ittaanutti darbinaa jechuudha. Fuulli ittaanu maalinni koodiidhaan dirqama verify gochuu qabnaa jechuudha telegiraamii keenya kana. Kanaafuu xiyya kana tuqinaa koodii dijitii 6 gara iimeelii irratti nu erga iimeelii irra deemuudhaan koodii san fudhannee dhufnaa jechuudha. Garam deemnaa gara Gmail appii deemnaa jechuudha. Gara appilikeeshinii Gmail irra deemuudhaan iimeelii keenya keessa koodiin nuuf ergama koodii dijitii 6 san fudhannee dhufuudhaan verify goonaa jechuudha abbaa iimeelii keenya ta'uudhaan 502174 koodiin naaf seenee jira koodii kana geesseen itti galchaa jechuudha 502174 ka jedhu kana fideen bakka duwwaa kanarratti galchaa yeroon itti galchee xumure inni nu gara fuula duraa nageessee return to setting naan jedha gara duubaatti deebi'i xumurtee jirtaa nuun jedha jechuudha password set. Kana jechuun telegiraamiin keenya secure ta'ee jira hidhamee jira kanaan booda namni takkittiin irra seenuu hin danda'u yoo bilbila biraatti dabarsuu barbaannes passwordii kana yaadachuu qabna namni biraa lakkoofsa bilbilaa keenya osuma nu jalaa bade lakkoofsa bilbilaa sana namni biraa telegiraamii keenya banachuu hin danda'u gonkumaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan erga hiinee kaane return to setting jennaan jechuudha. Yeroo barbaadanitti passwordii san irraa jijjiiruu dandeessu yeroo feetanitti return to setting haa tuynu return to setting tuyne duubatti haa deebinu yeroo barbaadnetti change password disable password akkasuma emails irraa jijjiiruu ni dandeenya jechuudha duubatti deebina setting and privacy dhuma keessa two step verification amma on ta'ee jira akkuma isin argitan irra tuquun gara fuula duraa yeroo deemnu amma maal nu gaafata password itti guuttannee nu gaafata jechuudha yoo fakkeenyaaf password jijjiiruu barbaadan akkasuma email irraa jijjiiruu barbaadan phone number jedhee nu barreessee jira dinu itti galfannaa koodii keenya gara fuula duraa deemna password irraa jijjiiruu dandeenya irraa balleessuu dandeenya emails irraa jijjiiruu dandeenya haala kanaan dirqama telegiraamii keessan wantoota kanaan hidhachuu qabdu qajeelfachuu qabdu isin hin jira egaan barnoonni keenya two step verification telegiraamii kana fakkaata akkasin irraa barattanis abdii guddaan qaba like share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatina gaaffii qabaannan commentii jala naaf ka'a haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.